معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوان توفيق بأني هردفتن يوكان كجل ديمتن كرا انترنتاتيني كسغلي واللغينو بك ربين اسن قبسيس الدنيا تنرى مرتو نغين سنرتي هاته نبي چاكن انجدني dalagaan gama rabbitti akka malee jaalatamtu ta gabricha irra ture jedhan, ta yeroo garii dalagee dhiisurra xiqqoo gabrichi qabatee irra turee irratti dawametu irra jaalatamtu jedhanii nabichi nuu himan hadiisa bareedaa keessatti. duuba dawaama nu maraafuu rabbi haa kennu. suuraan ardha darsii isiyyoo rabbi jedhe waliin itti seennu tuni suuratul fiil jedhamti maqaan isi'iya. suuratul fiilin tun bakki isiin itti buute makkaa keessatti buute. suurawwani qur'aanaa akkuma as dura walii haasofne gariin suuraa makkaa keessa osoo nabiyyichi jiran buute, gariin madiinatti buute, gariin idduma tanatti buute jennee akka as dura walii haasofnetti suuraa makkaa osoo nabiyyichi hijiraa achirraan bahin buute suuratul fiilin tun. bu'insi suuraa tanalleen suuraa بعد سورة الكافرون ايغبوت سورة الفيل تنتنيا. توبا سورة الفيل تني سورة آيات غغباب دوق عبدالراتك آيان نسي آيات مشاني آيات شان آيان نسيتي 23 كلمة. kalimaan ammoo ayata shanii kana keessatti tahe kalimaa 23 keessatti tahe jedhan. kalimaa wanni kalaamni as keessa kalimaan as keessa taate takka takkaan ayata shanii kana keessatti 23 tahe jedhan. wa 96 harfan. yoo ayata shanan tana xuruufa isa yookan qubee isii takka takkaan lakkoofne 96 jedhan culamaa'in islaamaa obbolowan. 96 alam tara alif adda lakkoofne, laam adda lakkoofne, miim adda lakkoofne, taa adda lakkoofne, ra adda addatti lakkoofne akkanatti yoo lakkoofne huruufa hagam jedhana huruufa 96 harfii yookaan qubee 96. namni qubee takka qur'aanarraa dubbise sawaaba 10 qaba jedhanii nabiyyichi nuu ibsan. namni 96 dubbise hoo
yoo kudhanin dhawani gara 960 sawaaba dhihaatu rabbi irraa argata namni suuraa tana dubbisee qara'e. duuba qaraatiin qur'aanaa waan jabdu qur'aanatti obboloowwan haa jabaannu xifzan wa qiraa'atan wa camalan gama qaraatii ilaallee qur'aanumarraa laallee gama ijaan dubbisuutiin qur'aanatti haa jabaannu gama qur'aana qomatti deeffatuutilleen haa tattaaffii cimtuu goonu gama qur'aana hiikoo barannee itti dalagulleen haa jajjabaannu obboloowwan islaamaa bu'aan tabaa asin jirtu. duuba suuraan teenna tuni isin ba'ada suuraa humaza'a qaraanee qaraatii qur'aanaa yoo gubbarraa gadi qara'ani mi akka inni walitti aanu suuratul humaza'a tayoo rabbiin fedhe suuraa tana ma'anaa eega baramne itti taruu hennu isi walitti aante suuraan tun lamaan jedhan culamaa'in islaamaa sababa walitti aanteef nuu himani walitti aante suuraan tun lamaan dhuga duuba wanni isii walitti aanteef hanga fedhan qabeenna namni qabaate hanga fedhan addunyaa namni walitti qabe guyyaa rabbiin nama san addunyaa tana keessatti azaaba itti fiduu fedhe qabeenni isaa isan oolchu yoo nama san rabbiin halaakuu fedhe qabeenni in oolchu jettee himti suuraan humaza'a sun alladhii jama'a maalan وعدده يحسب أن ماله أخلده دوبا الدنيا أبد إسا تاسفت جتشو هرقا وأبد تاسفت يا رب العالمين إسا قبو في الدنيا نمن ديبفت جد إيه ربك كيسا دبته أكا قبين نمن ديبف أكا جبين نما إن أولشيني murtii rabbii jala akka naman baafne suuraa fiiltana keessatti oduu himee rabbiin nu garsiise kuno warra jajjabaa warra heywaana keessaa irra jabaa heywaana waan rabbi uumee keessaa arbaka jedhamu suuratul fiil warra arba kanaan ka'abaa rabbal aalamiinatti qabsaa'ee duulatti deemu jabeenni isaanii sun azaaba rabbiirraa isaan hin hambifne qabeenni isaanii sun azaaba rabbii irraan deebifne mootummaan isaanii sun azaaba rabbii irraan dhorgine hundoo tanaafi walif fakkaatti suuraan jedhan culamaa'in islaamaa suuratul fiilii teenna tana ta aayaata 5 tana aayaanni 5 muhkama jedhan wanni keessaa shaarame hin jirtu wanni ammallee as-suuraa tana keessaa ka'ee murtii biroo ta suuraa biroo keessa taatellee shaarte hin jirtuya suuratu waliigalatti muhkama wanni irraa shaarame hin jirtu bakka tana jedhan suuratul fiilin tun darajaa khubxaawaa tahe qabdi jettee hadiisowwan nu dhuftee addeessite jira laakiin hadiifni darajaa kophaa tokko qabdi suuratul fiilin tuni jettee hadiisichi nu himtu hadiisa daciifa jedhan sila hadiisichi man qaraa suuratal fiil namni suuraa fiil tana qara'e عافاه الله أيام حياته من الخسف والمسك دوبا حديثني أكنا جتتو نمني سورة الفيل قرأه زمن إن الدنيا الرجل كيست نمس الربين إساتكسا دچين إسانچي ترى ammallee inni bifa ilma namarraa bifa birootti jijjiiramurraa rabbi isa tiksa jettee hadiisa dhuftee jira laakiin hadiisichi daciif
قرآن شفتو درجة قبا درجوتما كلامني رب العالمين قبو سنه قبد سورة تنيا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ربيني نبي جتها سي توبا متى درت دقوان سورة تنرانو متى تقلفني بيكو قبنو سورة آيات شنيتو وان جبدو في كيستك أبات تجران واني قلتي جبدو قلتي وهي ألفاتو سينان دقتمني بر اسين كيسا قلتين سون أرقمتلين كان دقتمني في كيسا قبد سورة تنجران سورة تني قافني ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى سلم بهن نبيك يا محمد بكم سكينجن سلم بهن ألم ترى سلم بهن كيف فعل أكاتا دلقي ربك ربك أكاتا إني دلقي بهن بكم سكي أجسينجن ألم ترى سلم بهن كيف فعل رب دلق بأصحاب الفيل ورى أربع لك عبا رب اتدي مساني أكاتا رب اتدلق نبي محمد واتم بهن بكم سكن كي أدوسا نقه جرامي كنو بيت بيك ستهم عجرة ورى سنججباسا ورى الله حرما قبطو قريش اللي فنئي كعبا ربي دين جداني افنساني اكا ربين كي اتدلقي ورى ارباسا نتي بكم سكينجين يا نبيك يا محمد ربين جدين يو كان نمجوها بكم سر ارقم ربي دبت جدان دوبا وري ارباكن دراني كعبا تنديقو سينا الرت الافنتو جرا سيناني ملكني بيا هبشاء جلا جرت يمني إني قد رأى أن يبني بيتا من وهي إجارة جد أرجع إني يا ديساك يسمى إجارو قبا من بيا صنعاء يمني ترى مقالا قدو يمنتا beekamtuu guddoo seenan himte tana mana wahii achitti ijaaruu qabaa jedhe duuba namni jedhu kun abrahaa ilma ashram ka jedhan malikni habashaa biyya yaman irratti isa mootii godhe malika biyya habashaa santuu biyya yaman bulchaa godhe bulchaan biyya yaman waliigala yeroo san abrahaa isa jedhamu kana abrahaa ilma ashram gama ashram itti achi isa irkisanii isa kanatu duuba biyya yaman bulcha karaa mooticha habasha'aatiin inni bulcha abrahaa kanatu duuba namni arge mana ijaaruu malika habashaa osoo hin tahini abrahama kanatu yamanii keessatti mana ijaaruu qabaa sana'aa tana keessatti mana ijaaruu qabaa duuba mana takka ijaaree bakka kunnoo makka deemee namni makkaa san hajji achitti godhu bakka umraa deemanii makkatti godhan arabni cuftuu fi ormi ummanni marruu as dhufee asitti haa godhuu jedhe mana akkanaa dalagaa jedhan duuba wanni inni akkana jedheefi muraanni ka'abaa tana achitti fudhatee haa bakka sanitti ibaadan hajjii deemtu jechuumi muraanni isaa daldala achitti deebisuuf taha aalama addunyaarraa akka makkatti namni deemu eega hajji iti walitti waa gurguratanii walirraa waa bitatanii hajjillee godhanii
daldala illee godhatee ummanni gala ka addunyaa tanarraa dhufu daldala san inni Sana'aa keessatti deebisuuf maqaa kana duuba malika habasha irra fide dubbii tana Abrahaan waan akkana arge Yaman keessa waan akkana ijaaruu fedhaman akkanaati akkam garta jedhee malika habasha irra fide malikni habashaa kun akka malee jaalate yaa Abrahaa waan jabdu waan gaarii godhu jirta fuulduratti deemi jedheeni hayyama kenneef duuba eega hayyama kenneef inni mana takka ni ijaare inni kaniisaa takka ijaare Abrahaan kuni maqallee maqaa Quleysi jedhee itti baase jedhan Quleysi jedhee itti baase manni akkasii taarika keessa takkaan ijaaramne achi durallee achi boodallee hin ijaaramne jedhan manni akkas fakkaatu bareedumti isii bal'inni isii akkaatan isii Yaman keessa Sana'aa keessatti hin ijaaramne jedhan takka yeroo akkana oduun facaatee ormi Qureyshalleen dhagayanii hunoo Abrahaan Yaman keessa Ka'abaa ijaaree akka namni hajjii achi deebisuuf godhe jechuu Qureysha dhageette oduun ni facaate namni tokko ka Qureysha akka malee dubbii tana dhageennan dallan guutame dallansut isa guut deemee Makkarraa deemee biyya Yaman dhaqe yoo biyya Yaman tana dhaqe hani isaa guddoo achitti ijaaramte ta hajjiif sila ummanni itti yaamamu tana ni arge ol seene yoo ol seene keessa isii seenee tuni bakka rabbitti gabbaramtu maalimi mana fincaanii mana udaanii tahuu qabdi jedhee fincaanee keessatti udaanee in dhiifnellee udaan kana fuudhee kaniisaa san dibeebbo laaqe akka malee keessaa bahe yoo inni bahe Abrahaan bulchaan Yaman in arge amma akka waan mana isaanii kaniisaa tanatti dalagame tana arge xiqqeenna siin xiqqeeffamte tana ni arge amma yoo arge akka malee innilleen dallane dallansuu jabduu dallane waraana isaa qopheeffate amma waan warra Makkaa goonu ni gartani warra Makkaa dhiiraaf dubartii isaanii ilmaan isaaniillee finne Ka'abaa kunoo isaanii namni ziyaaraaf itti Ka'abaa itti kamajaa argatan tana ta namni dhufee achitti isaan ziyaaru tanallee jalaa diiga jedhee waraana isaa qopheessa jedhan keessattuu waraana kana keessa 13 qopheesse ka irra guddaa maqaan isii 40 ta irra guddoo isii Mahmuud jedhama fiilli sun arbi sun isii tana yaabbatee 13 isiin fuulduratti fufee deeme gaam ni deemanii nama tokko akka Yamanii ka'an orma Arabaa ka isaan dura dhaabbate lolanii cabsan malee hin hafne lolanii cabsanii bira dabranii haga dhufanii ollaa Makkaa qubatanittuu namni duran dhaaban warra jajjaba leenjii jabduu qabu namuu duran dhaaban yoo dhufanii naannawa Makkaa kana gayanii jaarsummaa inumaa isaanii gaallotii takka ta Abdul Muxxalibillee gaallotii fi isaan fudhatanii to'annaa jala oolchan warri Abrahaa kun haasawa jaarsummat argame Abu Xaalib duuba isaanii fi Abdul Muxxalib isaan idduutti haasawat argame tuuba gaala kiyya naa deebis Abdul Muxxalib jedheen gaallotii tiyya naa deebis yaa abboon nama jabaasise haa jedhaan Abrahaan Abdul Muxxalibii kanaan ati wama gaala keetii dubbatta sila jennaan gaalli na qabdi Ka'abaan ati diiguu deemtutu rabbi qabdi gaalli tiyya immoo na qabdi jedheeni haasawni argamee murteeffamee gaala namaa deebis Abrahaa fa'aan jedhanii dubbiin kun itti murteeffamtee haasawa kana keessa duuba amma Ka'abaa diiguuf Abdul Muxxalibilleen beera fi ijoollee fi dhiira maraanuu baqadha qullaa godhaa naannawa Makkaa kana asin namuun hafina gaara jalatti gala goda duuda baqadhaa jedheeni ajajni bahee baqatan namni tokkonuu Qureesh achitti hin hafne
yeroo kana guuba isaanii ka'abaa diiguuf yoo deeman rabbiin waadii muhassar ka jedhamu yoo rabbiin makkaa isin fide ni gartanii carafaa fi inni muzdalifa idduu tanatti laga tahe tokko maqaan leen barruu qaba achitti kunoo rabbiin orma sanii kasilaa ka'abaa rabbiiti fi qurayshallee fixuuf deemanii malli isaanii san harkatti rabbiin dhaamse oduun qissaan qissaa tana fakkaatti tana rabbi haasa'ee zamanni siin argamte tunilleen dhaloota nabiyyi muhammad eega seenan jabduun tun argamte bultii 50 turanii dhalata nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi duuba barri bara beekama bara seenaa qabu bara arbaa lol'u warri arbaa ka'abaa lol'uuf dhufe bara dhaloonni nabi muhammad argame seenaa jabtuu shari'aa teenna keessa qaba jechuun zamanni kun duuba rabbi haasa'ee alam tara kayfa sila nabi muhammad hin beehine kayfa facala akkaataa rabbiin kee dalage hin beehine biashaabil fiil warra arbaa sanittiya warra arbaa ka'abaa diiguu dhufan sani ka warra makkaa qurayshallee dhabamsiisuu dhufan sani akka rabbiin kee itti dalage nabi muhammad hin beehne mee beekii dhaga'i jedheen warra cimaa sanuu rabbiin ni fixe qurayshaa tana warra si dura dhaabate tana mee ati sabbar guyyaa rabbiin fixutu dhufa guyyaa azaaban itti buusutu dhufa orma xixiqqaa kana kunoo lallafa qurayshaa kanatti sabbarii warra gugurdaa sanuu ni fixe keessa obsa nabi muhammad illee qabdi suuraan taaziyaa nabi muhammad obsisisullee keessa jira alam yaj'al sila rabbiin in taasifne keeydahum mala isaanii yookan heelaa isaanii rabbiin taasifne heelaa warra abrahaasan warra arba'an loluu dhufe san mala isaanii rabbiin taasifne fi tadliilin hongoo keessattiya isaan ka'abaa diine jedhanii ifii diigaman isaan orma ka'abaa maddii jiru qureysha fidha jedhanii ifii fixaman fi tadliilin hongoo keessatti sila rabbiin in taasifneya hongoo keessatti waan sila hamilanii gandaa bahan dhabanii galan inuuyyuun gallee dhuman achit waa diiguu ka'abaa diiguu dhiisii fi diigaman alam yaj'al in taasifne keeydahum mala isaanii rabbiin taasifne fi tadliilin hongoo keessan rabbiin taasifneya tadliil fi khasaaratin wa halaak hongoo keessan rabbiin taasifne taasise kun isaan honges hongoo keessan rabbiin taasifneya fi takhriibi lika'abat ka'abaa duraanni onsina jedhan warra achi jiru mara dhiiga isaanii dhangalaafna jedhan hongoo keessan rabbiin taasifne taasiseya kunu waan hajaman hin argan wamaa kaydu lkaafiriina illaa fi dalaal malli warri kaafirtoota malatan yeroo maraayyuu hongoo keessatti malee yookaan jallinna keessatti malee hin taane jedha rabbal aalamiin duuba wa arsala kunoo rabbiin in ergineeya calayhim isaan irratti in ergine numaayyuu balleessuu keessatti sila rabbiin isaan irratti in ergineya calaa ashaabil fiil warra ashaabil fiil kana irratti rabbiin in ergineya xayran abaabiila xayran shimbirroowwan rabbiin ittin ergineya isaan irratti shimbirroowwan abaabiila tuuta tuutan deemtuu taate jam'aa jam'aan ta deemtuu taate shimbirroowwan sunuuta akkasii rabbiin isaan irratti in ergineya shimbira deemtuu taate tuuta tuutan ta deemtuu jam'aa jam'aan ta deemtuu ta akkanaa tana isa rabbiin isaan irratti in ergineya tarmiihim ta isaan darbattu shimbirroowwan sunuuya shimbirroowwan sunuu sifatun ukraa lixayib ta isaan darbattu isaan irratti in ergine shimbirroowwan sanuu ta isaan darbattu
بحجارة دقان كإسان دربتو يا دقوان كإسان دربتو من سجيل دودوبا ودما تهرى دقوان سنو كتهيا دودوبا ودما تهي فارا ودما تهرى دقوان سنو كتهي شمبروان دقوان إسان دربتو رتي لرقيني دوبا من سجيل دقان سنو دودوبا ودما تهي فارا أفلامي دودوبا ودما تهرى دقان سنو كتهي shimbira akkanaan isaan darbattee isaan fixxu isaanitti ergine jedha rabbal aalamiin duuba baharirraa kaatee dhufti jedhan shimbirri sun jaha bahariin dhufte marri isaanitu dhagaa sadi qabatanii deemti jedhan shimbirroowwan sun warri qureeshaa ka goda jalatti baqatan gaara jalatti marruu shimbira ni argan shimbira deemtu tan duuba dhagaa sadi harkatti qabattee deemti jedhanii lama harkatti tokko cifaa gubbatti qabatte lama harkaan qabatte tokko ammoo cifaa isi qabatte shimbirri marruu akkasit deemtiya duuba deemtee dhagoowwan kana masaa'ilii jabaa rabbal aalamiinaa kana gubbaa itti gadi roobsit dhagaan kun in bu'u jedhani warra ashaabul fiilirra yoo nama tokkorra bu'e yookaan arba sanirra bu'e ni baksa jedhan obboloowwan islaama baksee hunoo akka yoo dhadhaa ibiddarra buusan ibiddi dhadhaa baksutti akkasi baksee warra san dabarsa jedhan dhagaani akkasi baksee isaan dabarsa faja'alahum duuba rabbiin isaan taasiseya ka'asfin akka kunoo biqila ma'kuul nyaatamaa tahee isaan taasiseya ka'asfin akka biqila ma'kuulin nyaatamaa tahee waan facaasanii biqila reef ol bahu ha nyaatamaa tahee ka huruun isa nyaatan kotteen caccabsanii afaan isaaniitiin nyaatanii ka waa takka bakka isaaniitiin hafini فجعلهم دوب ربين إسان تاسسي جرا كعصف أكا بكلا مأكول نياتما تهي إسان تاسسي جرا يا أرمسان بكلا نياتما تهي دوبا يوكان أرمي قرين على حذف المضاف جرت جداني كهب زرع مأكول فجعلهم ربين إسان تاسسي كهب زرع أكفري midhaan facaasaniya akka firii faca'a nyaatamaa ka ta'e firii faca'a ka nyaatamaa tahee rabbiin isaan taasise faja'alahum ka'asfin ma'kuul duuba rabbiin akkas isaan taasise duuba rabbal aalamiin orma ashaabul fiil jajjabaa sanuu kun waan akkanatti dalagee nabiyyii kiyya muhammadiyo waan kaafirtoonni makkaadha mushriikni makkaa rakkoo kuffaara makkaa qureesharraa sigeettu itti obse awwarra jajjabaa sanuuyyuu ni dabarse isaanillee yeroo maxingahin malee dabarsuun isaanii natti hin ulfaanne obsi rabbi nabi muhammadiin keessa jedheya duuba keessa suuraan qureeshallee sodaachif alam tara kayfa facala rabbuka biashaabil fiil yoo jedhu qureesha sodaachisu kee jira jedhan warra san warra arbaan isiniin loluu dhufe san waan hin dabarse warra jajjabaa sani ka isin sodaattanii magaalaa makkaa keessaa baqattan sanoo waan an isin godhu beeka if eeggadha jechuu jedhan keessa suuraan akkas jirti jedhan مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبا مسلها ربين خلائق في تفقد عدوي إساني الرهلاكي قند هرم في تكفتي مسلم توتا في تكسو والرب مسالها قد إلا تكيس جرا سورا قبابنا أبلوان علماء الإسلام أكنتي كني ربي وانبرن كيس بركانو هاكايو سورة اتئانت ربي ولنو هادي بسو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.